Welcome akkam jirtu hordoftoota YouTube egaa barnoota fayyaa keessanii jechuun barbaada. Har'a qabadde kan isiniif dhufe qabxiilee 10 jechuudha. Qabxiilee barbaachisoo ta'an qabxiilee barattoonni kamiyyuu hubachuu qabanii fi qabaachuu qaban. Barattoonni qabxiilee kurnan kanatti fayyadaman gara milkaa'ina barbaadamu yookaan kaayyoo ganama qabatanii manaa baansan bira akka gahan amshuur abdiin qaba jechuudha. Kanaaf qabxiilee kanneen kaasuudhaaf tokko lama jennee haa eegallu. Like gochuun subscribe gochuun eegala. Qabxiileen kun qabxiilee gara milkaa'inatti barattoota keenya fidan jeetii abdii kan hin qabu. Kanaaf sirriitti qabxiilee hunda akka hordoftan isin affeeramtanii jirtu jechuudha. Qabxiin jalqaba maal akka ta'e haa ilaallu. Afaan Oromootiin isinii qopheesse qabxiileen kunis tokko maali kaayyoo ofii adda baafachuudha. Jalqabumaa namni fakkeenyaa fi kaayyoo ganama manaa baateef maatii kee dhiiftee biraa deemteef san qabaachuudha. Kaayyoo san adda baafachuudha. This is what clarity of vision jechuudha. Maalummaan kaayyoo kan akkami kuni sammuu kee keessatti fakkii galma keetii uumuudha. Fakkii galma keetii eessattiin deem, karamittiin deem, akkamittiin deem kan jedhu kaayyeefatti ganama manaa baate san sammuu kee keessatti maal gochuudha galmeeffachuudha jechuudha. Barataan kaayyoo hin qabne akka konkolaataa boba'aa qabu garuu bakka itti deemu hin beekneefi jechuudha. Boba'aa ni qaba garuu bakka itti deemu hin beeku jechuudha. Akkasi. Kanaaf kaayyoo qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoon ganama qabatteeti manaa baate san yeroo silaati dhiphattees, yeroo silaati cinqamtees, yeroo silaati yaaddoytees, yeroo silaa nuffitees maal taati jechuudha. Siif boba'aa lammaffaa taati jechuudha. Humna siif taati jechuudha. Si kakaafiti jechuudha. Kaka'umsa siif taati waan ta'eef kaayyoo qabachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkaataa itti kaayyoon kun hojiirra oolu maal akka ta'e ilaalla. Kunis ilma gabaabaa fakkeenyaaf qormaata dhufuu irratti qabxii galmeessuun qaba jettee yoo karoorfatte fakkeenyaaf kun maali galma yeroo gabaabaati. Galmi yeroo dheeraa immoo fakkeenyaaf ogeessa fayyaatiin ta'a, paayileetiin ta'a, injiinariin ta'a, akkanaan ta'a jennee kaayyoo yeroo dheeraa qabachuudhaan maal bira ga'uu jechuudha. Galma keenyaaf fiiguudha jechuudha. Hayyuu tokko fakkeenyaaf qabxiilee kanaan wal qabsiisee hayyuun tokko waan kanarraa yeroo dubbatu maal jedhee istaafiyan kaavay kan jedhamu xumura isaa maal godhee deema jechuudha. Xumura isaa sammuutti qabatanii eegalu jechuudha hojii isaanii. Maal jechuudha kan jechuun begins with the end in mind jechuudha. Xumura yookaan galma kaayyoo ganama manaa beefsan yeroo tokkollee mataa keessaa hin badu jechuudha. Akkana jeetee ibsee jechuudha inni yeroo qabxiilee kanaan waan wal qabatu irratti ibsa laatu jechuudha. Hojiin hundi si'a lama hojjetama yookaan si'a lama uumama jedhee nama ibsee jechuudha. Si'a jalqaba sammuu keessatti kan uumamudha. Si'a lammaffaa immoo lafa irratti appilaayi kan ta'udha jechuudhaan nama qabxii kanaan wal qabsiisee hayyuu beekamaa yaada goolabaa nuuf kaa'ee jechuudha. Gara qabxii lammaffatti yoo jenne qabxii lammaffaan maal jedha? Karoora guyyaa guyyaa baafachuudha yookaan karoora guyyaa guyyaa qabaachuudha jechuudha. Barataan kamiyyuu sadarkaa barbaade kamirraa yoo jiraate qabxiilee kanneen qabaachuun baay'ee isa fayyada jee yaada. Maalummaan qabxii kanaa maal jedha? Karoorri meeshaa yeroo maaliiti? Karoorri meeshaa yeroo kee ittiin to'attuudha. Yeroon kee maaliin to'atama? Karooraan to'atama jechuudha. Akkuma wantoonni hundinuu waan isa to'atu qabu yeroonis maal qabdi jechuudha. Karooraan kan to'atamtu jechuudha. Sa'aatiin 24 hundi akkaataa galma keetiitiin hiruudhaan nuffii yookaan dhiphuu nama irraa kan hambisu ta'uu isaati jechuudha. Karoora qabaachuun maaliin dubbisa jedhee waan si addeessu miti jechuudha. Maaliin dubbisa jettee akka ati hin burjaajofne yookaan hin yaaddofne yookaan olii gadi hin dhamaane kan si gargaarudha jechuudha. Akkaataan itti qabxii kana hojiirra oolchan akkami yoo jenne tooftaan kunis to do list jechuudha. Tooftaan kunis maali? To do list. Kun siistama shoortiidhaan ergaa hedduu kan dabarsudha jechuudha. Kunis maali? Hojii ulfaataa yeroo sammuun kee hojjechuu dandeessutti yookaan jajjaboodha jedhaman isaan san keessa ijoodha hojii jedhaman yeroo humni ta'e aktiif taate yookaan sammuun ta'e aktiif taatee jirtu sanitti hojjechuudha jechuudha. Kan itti aanan immoo salphaa boodeessa suutaan hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf umrii dargaggummaatti hojiilee yeroo itti fiidee baatu ariitee qabdu kanatti hojiilee barbaadamtu hojiilee kaayyoo kee jireenya kee guutuuf si fayyadu hojjechuu ni dandeenya. Hayyuun qabxii kana wajjin wal qabsiisee yaada tokko kan tokko maal jedhee Benjaamin Firankiliin jedhama hayyuchi kuni qabxii kanarraa maal jedhee akkamitti milkooyte jennee yeroo isa gaggaafatan miidiyaa irratti baasanii isa gaggaafatan maal jedhee ibse inni ganama yeroo ka'u har'a waan gaarii akkamiitiin hojjedha jechuudhaan yaada. Har'a maal waan gaarii takka maaliin hojjechuu qaba jedheeti ganama of gaafataa jechuudha. Of gaafatee gara hojii sanii bobba'aa jechuudha. Galgalas immoo har'a waan gaarii kamiin hojjedhe maal faan hojjedhe jechuudhaan deebi'eef gaafataa jechuudha. Waan gaarii ganamaniin hojjedhe jeebeessan hojjedhee jira jechuudhaan if duuba kan laalu ta'uu isaati. Qabxii sadaffatti yaada bareedu qabxii sadaffaan maali?
Qabxiin sadaffaan qabxii baay'ee barbaachisuu fi barattootaaf milkaa'ina guddaa kan uumtu kunis qabxii dubbisuu fi qo'annaa idilee yookaan continuous learning jedhamu jechuudha. Qabxiin kun maalirraa dubbata? Kun barumsi mana barumsaa qofa osoo hin taane beekumsa guyyaa guyyaan dabalachuudha. Yookaan beekumsa idilees ta'e al-idilees ta'e iddoo kamittiyyuu beekumsa kan dabalamudha. Mana barumsaa qofatti miti al-idileenis jira. Kanaafuu continuous learning tu jira jechuudha. Barnoonni adda dhaabbatu jechuudha. Namni baratu harka jiraate barsiisaan hin dhabamu akkuma jedhamu san iddoon hundinuu jireenyi lafaa kunu barsiisaa guddaa leegeetii yaada. Sammuun yoo itti hin dubbifne maal ta'a ni dooma jechuudha. Sammuun namaa kun yoo ittiin hin dubbifne, yoo ittiin hin hojjenne, yoo ittiin hin carraaqne maal ta'a jechuudha ni dooma jechuudha yookaan ni doofama. Beekumsi sassaabame humna namaa ta'a jechuudha. Beekumsi sammuudhaan continuous learning fayyadamuudhaan bakka iyyuu sassaabattu kun maal siif ta'a? Iddoo kamittuyyuu humna sii ta'a jechuudha. Galma keebira akka geessuuf siif bobaadha jechuudha. Akkaataan itti qabxiin kun hojiirra oolu maal fakkaata kan jedhu yoo irratti dubbanne guyyatti yoo xiqqaate sa'aatii takka hanga lama barnoota idileetiin ala jechuudha. Waan haaraa dubbisuu amaleeffadhu. Seenaas haa ta'u wantoota garaagaraa jechuudha. Sa'aatii muraasaaf wantoota haarawaa wantoota barnoota idileetiin ala ta'an wantoota garaagaraa dubbisuu yoo itti kitaabilee garaagaraa kitaabilee seenaa bifte maal ta'a jechuudha. Sammuun kee qaramaa deema jechuudha. Kunis hayyuun Jim Rohn jedhamu kun dubbisni dhuunfaa jireenya keetii ni jijjiira. Dubbisni dhuunfaa jireenya keetii ni jijjiira. Garuu immoo milkaa'inni akkamii jedhe? Milkaa'inni dandeettii ati guyyaa guyyatti dabalattu yookaan beekumsa learning continuous fayyadamuudhaan idileenis ta'e al-idileedhaan kitaabilee al-idileetaan kitaabilee seenaa garaagaraa irraa beekumsa itti argattu kun marti isaanii walitti qabamee maal si ta'a? Milkaa'ina dandeettii keetii kan guyyaa guyyaatiin kompeersii godhaa jechuudha. Qabxiin kanatti aanee jiru maal jedha? Qabxii afuraffaan maal jedha? Gaafii gaafachuu fi qorachuudha. Intellectual curiosity jechuudha. Kuni fakkeenyaaf hanqinoota namoota baay'eeti jechuudha. Gaafii gaafachuu fi qorachuu yookaan intellectual curiosity qabaachuun dandeettii dhugaa waan ajaa'ibaati. Kun waan silaa baay'ee barbaachisaa qabxii silaa maali? Jireenya namaatiif barbaachisuu fi kaayyoo ilma namaa biraan ga'uudhaaf qabxii ijoodha jeetii yaada. Kunis maalummaan isaa maali? Waa'ee maalii dubbata qabxiin kun? Kan inni dubbatu kuni sammuun maaliif akkamitti waan jiru tokko wanti kun maaliif akkana ta'e akkamitti akkana ta'e jee reasonable godhuu jechuudha. Wanti kun ta'eef akkamitti akka ta'e maal fa'aa akka inni haammatu wantoota akkasii akka diiteelii sammuun kee socho'u aktiif ta'e hojjetu kan si gargaaru jechuudha. Gaafiilee akkana kan of gaafachuuni barataan callisee fudhatu beekumsa gadi fageenya ta'e hin horatu. Maal horata? Beekumsa yeroo gabaabaadhaaf itti fayyadamu qofa horatee darbaa jechuudha. Garuu barataan gadi fageenyaan gaafatu maal godha jechuudha? Beekumsa gadi fagoo fi umrii isaa kan itti fayyadu barachuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal jedha? Gaafiin madda saayinsii fi kalaqaati jedha. Waa gaafachuun madda saayinsii fi kalaqa ilma namaati jechuudha. Akkaataan itti hojiirra oolmaa qabxii kanaa maalidha? Daree keessatti yookaan iddoolee dubbisatti waan siif hin galle tokko hamma ifa siif ta'utti barsiisaa yookaan hiriyoota kee gaafachuun hin qaanfatin yookaan hin saalfatinii jedha. Amma fakkeenyaaf kun qabxii namoonni hedduun irratti hanqina qabnu jeetii yaada. So hin hubatin bira darbinaa akkasumaan achumaan dhiisnaa kun maali? Beekumsa gadi fagoo akka nuti hin arganne waan nu godhuraa jechuudha. Hayyuun qabxii kanarraa yeroo dubbatu hayyuun tokko maal jedha? Hayyuun Albert Einstein jedhamu jechuudha. Waan hunda gaafachuu hin dadhabinii jedha. Albert Einstein jechuudha. Waan hundi ni gaafata. Akkamitti akkas taate? Maaliif akkas hin ta'in? Akkasumaan hin ta'in jee namoota ta'u iddoolee soorsii information gaarii qaban intarneetaa haa ta'u waan garaagaraas haa ta'u barsiisaa haa ta'u barataa isarra muuxannoo qabu haa ta'u gaafii jajjabaas gaafata jechuudha. Sababa akkasii gaafachaa deemuuf beekumsa kuufatee irratti maal godhee saayinsii addunyaa jiru kanarra irraa nama jijjiira keessaa nama tokko jechuudha. Kanaaf gaafachuun waan qaanfatan yookaan waan salphatan hin qabu jechuu barbaadeeti. Qabxiin itti aanu maal jedhaa? Qabxiilee baay'ee mimmi'aawoti. Laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa ijoollee keenya namoonni barataas haa ta'u qabxiilee namoota hundaaf dhala namaa fayyadan hundaatu keessa jira jechuudha. Moor barata fayyada jedheeti qabxiilee kurnan kun kan hin hojjedhe jechuudha. Kanaaf laayik godhuu hin dagatina. Shanaffaan maal jedhaa? Hiriyoota gaarii filachuudha. Social environment kun hibaan baay'ee qabxii ijoodha jechuudha. Hiriyaan kee galma kaayyoo keetii biraan si ga'uu danda'a. Galma kaayyoo keetii irraa maqsuu danda'a yookaan si jallisuu danda'a jechuudha. Kunis maalummaan qabxii kanaa maal jedhaa? Namoonni naannoo kee jiran ilaalcha kee yookaan maayindiseetii kee jechuudha ni bocu.
maayindi seetii kee ni bocaa jechuudha sirriidha. Hiriyoonni gadheen abdii si kutachiisa. Hiriyoonni gaariin ammoo abdii si horachiisa, si jajjabeessa, si kakaasa, galma kaayyoo keetii bira akka geessu si jajjabeessa jechuudha. Kanaaf hiriyaa filachuun ganamarraa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hiriyaa gaariin maaliyaa galma milkaa'ina keetiitiif baay'ee murteessaadha. Yeroo ati dadhabde, yeroo ati hojiin san si nuffisiifte si jajjabeessee maal si godhee galma kaayyoo keenya bira osoo hin geenye dhaabbachuu hin qabnu jechuudhaan wantoota garaagaraa jechoota garaagaraa dubbatee akka ati irraa dhiphina san keessaa deebitu kan si godhu jechuudha. Kanaaf hiriyaa filachuun is very important for everyone jechuudha. Akkaataan itti hojiirra oolu qabxiin kun maali? Namoonni galma qaban tokko jechuudha. Akkuma jennee qabxii jalqabaa galma kaayyoo keetii qabachuudha yookaan adda baafachuudha. Kunis namoonni galma qaban tokko yoo kan si sirreessan ta'e yookaan kan si kakaasan yoo ta'e maal taata galma kaayyoo keetii bira gahuu dandeessa. Kanaaf namoota akkasii wajjin yeroo dabarsuun baay'ee filatamaadha jechuudha. Hayyuun tokko yeroo kanarra qabxii kanarraa yeroo dubbatu hayyuun Charles Tremendious John jedhamu qabxii kana wajjin wal qabsiisee maal jedhe seeta namoota wajjin ooltuun jijjiirama kee madaalii. Inni maal jedha inni namni tokko hiriyoota isaa kurnan walitti dhufeenya qabuun jiddu galeessa isaatii jedha. Ati fakkeenyaaf namni isaa kuni hiriyaa kudhan qabdu yoo taate wanni ati fakkaattu dandeettiin ati qabdu milkaa'inni kee kan ati qabdu milkaa'ina hiriyoota keetii yookaan dandeettii hiriyoota keetii yookaan amaloota hiriyoota keetii san walitti hidhamee averejii isaanii gaafa kudhaniif irree argannu averejii arganne san si mataa kee amala keetii dandeettii keetii kana jechuudhaan nama ibsa jechuudha hayyuun akkanaa kuni. Kanaaf qabxii kana baay'ee barbaachisaadha. Hiriyoota gaarii filachuun galma milkaa'ina kee kaayyoo ganamaatti qabattee manaa baateen biraan si ga'a jechuudha. Kanaaf hiriyaa gaarii filachuun gaariidha. Qabxiin itti aanu maal jedha qabxii jaffaratti qabxiilee baay'ee barbaachisaa ta'anidha. Kunis yeroo ammaatti namoota of dagatan baay'ee gaagaa kan jiru, baay'ee miidhaa kan jiru, galma isaanii irraa maqsaa kan jiru, abdii kutachiisaa kan jiru jechuudha. Kunis qabxiin kunis maali? Qabxii isa jaffaa teekinooloojii fi meeshaalee barnootaa qixa sirrii ta'een fayyadamu. Maaliif yoo qixa sirriin itti fayyadamte milkaa'ina kee akka barbaadetti successful ta'uu dandeessa jechuudha. Ittiin fayyadamne taanaan immoo qarree keessaa ka'uu hin dandeenye, qilee keessaa ba'uu hin dandeenye keessa bu'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf maalummaan qabxii kanaa yeroo dubbatu maal jedhaa meeshaaleen akka bilbilaa fi intarneetii beekumsa addunyaa harka kee gubbaa fidee kaayaa jechuudha. Meeshaaleen akka bilbilaa fi intarneetiin beekumsa addunyaa kanarra jiru iddoo fedhe jechuudha. Ardii barbaade keessa kan jiru fuudheete sibila harka kee gubbaa sii kaaya yoo jettis qixa sirriitiin fayyadamte jechuudha. Garuu isaan keessa kiyyoowwan yeroo qisaasessan kanneen akka sooshaal miidiyaa fiidiyaleen garaagaraa akkanumaan yeroo kan qisaasessan maaltu jiru jechuudha. Waan keessa jiraniif beekumsaan itti fayyadamuu nu gaafata jechuudha. Fakkeenya barataan hin beekne jiru jechuudha. Globalizeeshiniin yoo qixa sirriitiin itti fayyadamte dhugumatti milkaa'ina kee biraan kan si ga'uu fi akkasumas yoommoo karaa ittiin taaneen itti fayyadamte immoo qilee ati keessaan baane keessa kan si buusuu danda'u waan ta'eef miidiyaa qixa sirriitiin itti fayyadamuun teekinooloojii karaa itti fayyadamuu qabdutti itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kamitti kan jedhu moobaayila kee irra aappii barnootaa fakkeenyaaf ati barataa eega taate aappiileen jiraachuu qaban maali? Aappiilee barnootaa, viidiyoolee, tiitooriyaalii garaagaraa bakka kanneen akka yuutuuba fa'aa irratti jechuudha. Bakka ragaa itti funaannattu qofaatu dursa si barbaachisaa jechuudha. Kanaaf dursa kennuun barataadhaaf waan barbaachisaadha jechuudha. Hayyuun tokko qabxii kanarraa yeroo yaada kennu qabxii kanarratti maal jedhee Biilgeet nama jedhee Biilgeet maal jedhee hayyuun beekamaa yookaan dureessa addunyaati. Teekinooloojiin meeshaa guddaadha jedhe. Teekinooloojiin dhugumatti meeshaa guddaadha. Garuu akka itti fayyadamnu qofaatu milkaa'ina keenya murteessa. Milkaa'ina keenya kan murteessu maali? Akkaataa nuti teekinooloojiitti jiru san itti fayyadamneetu milkaa'ina keenya murteessa jechuudha. Inni barumsa hundaaf qixxee akka ga'uuf teekinooloojiin dursa kennaa jechuudha. Kanaaf qixa sirriitii yoo nuti itti fayyadamne beekumsa iddoo fedhee madda fedhee finnee itti fayyadamne milkaa'ina keenya akka barbaannutti akka itti quufamutti akka biyya jijjiiruu dandeessutti akka of jijjiirtee biyya jijjiiruu dandeessutti bira ga'uu ni dandeessa jechuudha waan ta'eef kanaaf teekinooloojii fi meeshaalee barnootatti qixa sirriitiin haa fayyadamnu jechuun barbaada. Inni itti aanu maal jedhaa? Qabxiin torbaffaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e kunillee maali? Ofitti amanamummaa ifiiti jechuudha. Dhuunfuma kee abbummaan ati kaayyoo qabattee manaa baatisan maali? Ofitti amanamummaadha. Maalirratti? Kaayyoo qabattee baatisan irratti roga kamiyyuunu chaalenjiin garaagaraa siin mudatus
qabseetiin keessa baay'attee ofitti amanamummaa galma san bira dhugumatti niin gahettee keessoo keessanitti 100% murteeffachuudha jechuudha. Maalummaan qabxii kanaa maal jedha? Kuni dandeettii ofii irratti amantaa guutuu qabaachuudha. Sammuun kee niin danda'a jedhee guutuutti kan fitti amane taanaan qaamni kee hojjechuudhaaf homaa wanti isa daangeessan jiru jechuun ni hojjeta. Shakkii ofirraa qabaachuu hin danda'u jechuudha qaamni kee. Kanaaf sammuu ofii kanaaf dursa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Lamatti sammuu ofii qabanii kontirool godhanii waan silaa deemamuu qabu irratti waan silaa hojjetamuu qabu irratti oolchuun ciminaa oliiti. Nama akkaan cimaatiitu ofii isaa kana hoogganuu danda'a jechuudha. Nama dhugaan cimaatiitu mataa ofii sammuu ofii kana waan silaa barbaachisu irratti kaayyoo silaa qabate san irratti hojjechiisuu kan to'atee karaa san irratti deemuu dandeessa jechuudha. Kanaaf qabxiileen kun baay'ee barbaachisaadha. Qabxii milkaa'ina nama hundaati jedhee yaada. Akkaataan itti hojiirra oolu tokko qofaatii keetti hin dhiphatin, hin gaddin, hin mufatin, hin gaabbin jechuudha. Maali barumsa irraa fudhachuutu barbaachisaadha jechuudha. Qabxii bakka itti qofne tokko, bakka itti qofnee jirru tokko maal tokkomne jechuudha. Irraa barumsa fudhachuudha malee bakka sanitti dhiphattee waan gaabbinu qofaa miti jechuudha. Kanaa miti furmaanni jiru. Isii san irraa barannee gara fuulduratti fooyyeessuudhaaf rakkoolee bifa saniin fakkaatanii nu dhufan, chaalenjiilee bifa san fakkaatanii dhufan fuulduratti dandamachuu danda'uudha jechuudha ciminni guddaan. Kanaaf kan itti aanu nan fooyyeesse jettee maal ta'u jechuudha of amansiisuudha jechuudha. Hayyoon jabaa fi beekamaan addunyaa Henry Ford gaafa dubbatu qabxii kanarraa wajjin wal qabsiisee dandeettii kee irratti yoo shakkite yookaan dandeettii kee irratti yoo amantaa guutuu hin qabaanne taate jalqaba irratti mo'atamtee jirta jechuudha. Osoo fakkeenyaaf hojichatti hin seenin dura idduma karoorfattuunitti idduma jalqabaa saniin maal taate jechuudha mo'atamtee haftee jechuudhaati. Akkana jechuudhaan kan inni dubbatu inni amantaan ofii maali jedha? Maashinii milkaa'inaati jedhee dubbata jechuudha. Hayyoon Henry Ford kun maal jedhee dubbata? Inni amantaan ofii amantaan abbaan kun namni dhuunfaa ofirraa qabu kun maali jedha? Maashinii milkaa'ina mataa isaati yookaan namicha saniiti jechuudhaan nama qabxii kana qabsiisuudhaan waa'ee itti amanamummaa kanarraa nama dubbate jechuudha. Galatoomu. Kanaaf nama irratti fayyadamu naa godhu nulleeni. Kanaaf laayik godhaa, sabiskaraayib godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Namoonni hundi xiila kanatti yoo fayyadame dhugumatti kaayyoo isaa bira ni gayyeeti yaada. Qabxiin itti aanee jiru maal jedha? Qabxiin 8ffaan immoo maal jedha? Fayyaa sammuu fi qaamaa holistic health jechuudha. Maalummaan qabxii kanaa maali? Sammuun qaama keessa jira. Sammuun eessa jira? Qaama ilma namaa kana keessa jira jechuudha. Qaamni yoo dhukkubsate yookaan dadhabe sammuun maal ta'a? Walumaan dadhaba yookaan fakkeenyaaf yoo qaamni kee dhukkubsate yookaan qaamni kee dadhabe yookaan waan wayii tokkoof saaxilame jechuudha. Sammuun keetis maal ta'a? Faana miidhamaa jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun wanta silaa dubbistee jirtu tokko si yaadattu yoo dubbistee hubachuu hin dandeessu. Kanaaf fayyaan sammuutii fi qaamni waan hariiroo waliin qabu jechuudha. Waliin deemaa jechuudha. Kun fayyaa waliin qabaachuu qaba. Wanti barbaachisaa nyaachuudha, bishaan gahaa dhuguudha, akkasumas hirriba gahaa yookaan jiddu galeessa ta'e barbaachisaa ta'e tokko rafuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif fayyaa sammuu keetiitii fi fayyaa qaama ilma namaatiif hedduu barbaachisaadha jechuudha. Atiilee haganaaf jettee jiddu galeessaan sa'aatii amma ta'e tokko hojii keetii irratti dhaabbattee jechuudha. Sa'aatii hirribaaf si gahu tokko murteeffachuun gaariidha. Bishaan baay'ee dhuguudhaan gaariidha. Sochii qaama salphaa ta'e hojjechuudha. Hanga danda'ametti sochii qaama salphaa ta'e daqiiqaa muraasaafis ta'u hojjechuun baay'ee gaariidha jechuudha fayyaa qaamaa fi sammuutiif. Hayyuun Aristootil kun maal jedhe? Sammuu fayyaa qabu argachuudhaaf qaama fayyaa qabu qabaachuun dirqama jedhee ture jechuudha kan inni barsiisaa ture. Maal jedhee barsiisaa ture jechuudha hayyuun kuni? Sammuu fayyaa qabu argachuuf qaama fayyaa qabu argachuun dirqama jedhe. Akkana jedhe jechuudha kan inni barsiisaa ture. Qaxalee ta'e tokkoof yookaan barataa qara ta'e tokkoof qajeelfama isa duraati jechuudha. Qajeelfama isa jalqabaati jechuudhaan nama dubbate jechuudha Aristootil. Qabxiin itti aanu maal jedha? Qabxiin itti aanu obsaa fi cimina. Maalummaan qabxii kanaa maali? Qabxiin kun maal irratti fokkasta? Kun yeroo rakkoon dhuftu obsaa fi cimina. Dhuguma jireenyi ilma namaa obsa barbaachisa, cimina barbaachisa. Akkasuma wantoota hedduu barbaachisa jechuudha. Kanaaf kunis maalirraa dubbata? Yeroo rakkoon si dhuftu tokko fakkeenyaaf namni karoorfatee gaafa hojjetu tokko namni gufuun hin mudanne hin jiru jechuudha. Roga deemu san irratti gufuun mudatuun isaan haftu jechuudha. Chaalenjiin karaa xiinsammuutiinis ta'u karaa hojii uumaatiinis ta'u karaa envaayiroomentitiinis ta'u karaa garaagaraatiin chaalenjiin isanii mudataa jechuudha. Kun kan irratti maal ta'uu barbaachisa? Obsuu barbaachisa jechuudha. Milkaa'inni maal jedha? Daandii qajeelaa miti. Dhugaadha baqa.
milkaa'inni maali? Daandii waa takka qajeelaa danqaa tokkollee yookaan gufuu tokkollee hin qabnee miti jechuudha. Namni baay'ee milkaa'u tokko danqaa hedduu yookaan gufuu hedduu cabsee dabreeti jechuudha kan inni milkaa'u. Kanaaf maal barbaachisa jechuudha gufuulee san cabsuun obsa guddaa nama barbaachisa. Abdii horachuu nama barbaachisa jechuudha. Obsi garuu gufuu sana gara maalitti jijjiira jechuudha? Gara riqicha jijjiirateetiin itti fayyadamaa jechuudha. Kun maali jechuudha? Rakkoo keessa yoo dhaabbattee rakkuma san ka'umsa godhattee riqicha godhattee isa boruusaniif jettee gara fuulduratti hayyoo keetirraa osoo hin dabiin osoo of duubatti hin deebiin milkaa'ina san guutuu akkuma karoorfatte sanitti galmaan ga'uu asi dandeessu jechuudha obsi. Kanaaf obsaa fi cimina qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkaataan itti qabxiin kun hojiirra ooluu danda'u maali? Tokko barnoonni yoo sitti ulfaate dhugaadha barnoonni nama kamittiyyuu sadarkaa yeroo dabraa deemu barnoonni baay'ee illee ta'uu baatu barnoonni muraasni chaalenjii godhuun isaanaaf jechuudha. Kanarratti maal qabaachuu qaba? Abdii kutachuu hin qabu. Maaliif kaayyoo duraan kaayyeeffate san lakkii an kaayyoo kana dhuguma waa bakkaan ga'uu hin danda'u barnoonni yoo kana fakkaate jettee duubatti deemuu hin qabu jechuudha. Maaliif obstee kaayyoo isaa ganama qabatee galmaan ga'uudhaaf maal godhuu qaba jechuudha. Irratti jettee yeroo kannee fi haala dubbifamuu qabuun dubbisee milkaa'ina boruusaniif deemuun baay'ee barbaachisaadha. Nama obsa guddaa qabuutu kaayyoo ganama qabatee manaa beessan bakkaan ga'a jechuudha. Dhugaan obsa nama gaafata. Hayyuun tokko waa'ee qabxii kanarraa maal jedhee Toomaas Ediisan namni jedhamu nama balbii tolcheessan jechuudha. Nama balbii uumessanii jechuudha yeroo jalqabaatiif inni akkam jedhanii itti qoosanii yeroo si'a kuma tokko kufee jedhanii itti qoosan. Garuu inni yeroo ibsu maal jedhee dubbata? Ani hin kufnee jedha. Yeroo kuma tokko keessan inni hin kufee osoo hin taane jedha. Karaa kuma tokkoon kaniin maalittiin balbiin ittiin hin ifne argadde. Balbiin fakkeenyaaf karaa kanaan ni ifti yoo ta'e balbii tolchee jiran jenne balbii tolchee erga jiraate balbiin tun akkamiyyoo godhan ifuu dhiifti yoo jedhanii na gaafatan karaa kuma tokkoon itti himuu danda'a jeeti kana deebisa jechuudha. Inni namoonni immoo si'a kuma tokko kufeeti balbii tana tolchee jedhaniiti illee itti qoosan inni maal jeesiif hima an karaa kuma tokkoon karaa balbiin ittiin hin ifne baree jeeti akkasii jechuudha. Maal kun maal mul'isa? Obsa hanga kana qabaachuu nama barbaachisaa jechuudha. Kanaaf obsuun milkaa'ina kee bira waan ittiin si ga'u keessaa ijoo fi qabxii barbaachisaadha jechuufi laayik godhaa sabiskiraayib godhaa hiriyoota keessaniif shir godhaa. Qabxii kanarratti nama hojjetu nu haa taasisu. Qabxiin kun nafaa fi inni dhumaa jedhee kan hin dhiyeessee kami qulqullina hojii fi amalaati jechuudha. Qulqullummaan qabxii kanaa maali? Kuni beekumsa qabaachuu qofa osoo hin taane nama amala gaarii qabu ta'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Beekumsa qabdu wajjin maal qabaachuu qabda? Amala gaarii qabaachuun milkaa'inaa olii biraan si ga'uu danda'a jechuudha. Hojiin kee yookaan qo'annaan kee yookaan barumsi kee hundi maali? Qulqullina qabaachuu qaba jechuudha. Hattummaa akkasumas gowwoomsa garaagaraa irraa wantoota nama hatan jechuudha. Wantoota nama hatuu danda'an akkasumas wantoota nama gowwoomsuu danda'an irraa fagaachuudha jechuudha. Kun maali? Amalaa fi beekumsa keenya akka wal nu madaalu beekumsa gaarii gaafa qabaannu amalli keenyas faana gaarii akka ta'u qabxii nama gargaarudha jechuudha. Qabxii kana hojiirra oolchuun akkamitti hojiirra ooluu danda'a kan jedhu qorumsa irratti ofirratti hirkadhu. Maal jechuudha kana jechuun qorumsa irratti ofuma irratti hirkadhu. Maal irratti hirkadhu? Beekumsa kee qabdu kan yeroo duraanii yeroon dursaa itti qophooyite san irratti hundaa'iti qorumsa kee hojjedhu. Kun maal mul'isa? Qulqullummaa hojii kee hojiin kee dhugumatti cimina kee qofa akka ta'e kan si mul'isu jechuudha. Hojii manaa kee yeroo hojjettu hiriyoota keetiifis amanamummaa agarsiisi. Hiriyoota keetii wajjinis fakkeenyaaf hiriyoonni wal faana yeroo qo'atan maal jechuudha? Inni tokko isa tokko irra dafee beekumsa argachuu danda'u yookaan qabxiilee irratti dubbisaa jiran sanirraa waa fudhachuu danda'a jechuudha. Waliif sheer godhanii akkasii wajjin dubbisuudha jechuudha. Dhugumatti qulqullummaa dhugaa, amanamummaa dhugaa waliif qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hayyuun Maartiin Luuter Kiing jaalatamaa fi beekamaan falmataa mirga dhala namaa kan ta'e maal jedhee yeroo qabxii kanarraa dubbatu hojii kee akkasitti hojjedhu jedha. Akkana jedhee nu gorsa jechuudha. Namni biraa dhufee si caalaa hojjechuu akka hin dandeenye godhi. Maal jechuudha? Baay'ee bareechi qulqullinaan hojjedhu jechuudha baateeti kana jechuun qulqullinaan hojjechuun kabaja guddaa siif kenna.
kabaja guddaa siif kenna, gammachuu guddaa siif fida. Isa ganaa hojjettuuf yookaan isa kana booda karoorfattuuf illee hojii milkaa'ina kee isa guddaa waan ta'eef hojii hojjettu kamiyyuu jechuudha. Kan karoorfatteetti hojjettu kamiyyuu bifa qulqulluu ta'uun hojjedhu, bifa amanamummaa keessa qabuun hojjedhu jechuudhaan kan nu gorsite jechuudha. Hayyuun kuni haa galatoomu jennaani galatoomaa jechuun barbaada. Thank you. Like, subscribe, share gochuudhaan hiriyoota keessan hunda biraan gahaa nama qabxii kanarraa fayyadaman waa taasisuu jechuun barbaada. Galatoomaa nagaa walitti nu haa deebisu. Thank you.